يا تك السلام عليكم جدي سلامتاتي يسن يوكا إني سلامتك يوكا أن سلامتا سدي بسيفي جرادي والله ربنا ترقال كن ربنا هو كيسنين هافرته نمما يتكتي يوتاتي مالي بايزا وين من تيك توك كان رافي سجمر لك فميت من بتايت من ديم لك فميت من بتايت من ديم نمني ميديا كان رافي بل كأبار سكابو ميديا رافي بل نما أبار سكابو تو ميديا فيدم أقول ما أنا أقول إنهم باتويو نما أبار سكابو ميديا فيدم أمة أورما كان أقول إنك دوي كلا كلا نما أبار سكاب نما فوندورة إسا جتشودا إن شاء الله do you remember jedhuun jechuudha miidiyaa yeroo hundaa jechuudha adada waggaan ga'uun do you remember this jedhuun bakka miidiyaa jechuudha waan akkasiiti nama akkasiitu miidiyaa fayyadama kanaaf namni kamuu jireenya mataa isaa qaba namni kamuu miidiyaa jireenya mataa isaa qaba bannaata jechuudha maqaa nama tokko maqaa kiyyaan hin kaasina nama takka maqaa kan kootiin gaafa isii ebeluu san maqaan isii bade akkanaan jedhan hin barbaadu bakka ani hin barbaadu ani hin fedhu maqaa isaa nama tokko abbama fedhe haa ta'u fedhu abbaa abdallaa ta'a fedhu maalii ta'a fedhu diyaasbooraa ta'a fedhu bilaashizooraa ta'a maqaa kiyyaan kaasanii nama takka waan jedhin yaadatti isinit deeffadhe ammoo rabbiin naa kadhadhaa akka rabbiin yaadaa muraada kiyya galmaan naa gahee waan ayyaadus galmaan naa gahee sanis naa laaffisee tana cannaxuufta keessa jirtu sanis naa laaffisee rabbiin furmaatatti naa kennu rabbiin naa kadhadhaa jiboo kiyya qaalii welkam rabbiin naa kadhadhaa bakka dhiisaati waa hundayyuu lafa kaayaati kana jaalattus kana jibbitus rabbiin naa kadhadhu sanuma rabbiin naa kadhadhu abbaa jalaa dhaga'u rabbi beeka san rabbii yoo naa kadhattan ni ga'a sanuma jechuudha akka rabbiin nu laaffisu san rabbiin naa kadhadhaa kan achirraa hafeetiin jedhe ammoo tabiroo salphaadha tabiraa qallaaliidha nama maqaa kiyyaan hin kaasina amaanaa rabbii isinitti haa ta'u amaanaa rabbii wallaahi billaahi waan biraa miti bakka nama maqaa kiyyaan kaasanii waa jettanii ni keessii dhiphateetiin hanga laayivii kana gasseenu muddamaa ture waan godhee asirraa badeef rakkadhee qaanfadhe waan godhuun qabneef qaanfadhe taachirraa hafte ammoo namni tokko maqaa kiyyaan ol baafamee asirra waa jedhamaaniif lubbuun tiyya suuraan isaa maxxanfamee waa jedhamaaniif lubbuun tiyya na cannaqamtee laayivii dhufee rabbiin akka fayyaa naa kennee funuuna kana akka rabbiin narraa kutullee rabbiin naa kadhadhaa akka rabbiin funuuna kana narraa kutu rabbiin naa kadhadhaa waan hin qabne guyyaa keessa waan godhadhe waan ta'eef rabbiin naa kadhadhaa akka inni narraa baddu isiniin jedha hunda keessanuu isin jaaladhaa warri daabboo jettan ammoo shaayii bira danfifadhaa shaayii bira danfifachuun dagatiin baarakallaa fiikum amaanaa wanni isiniin jedhu shaayii bira danfifadhaa akka shaayii bira danfifachuun daganne daabboo biratti wallahi namni daabboo harka qabatanii teettan shaayii biratti danfifachuu yoo dagattan kun cubbuu guddaadha inni mataan isaa cubbuu guddaa shaayii bira danfifadhaa waa bira qopheeffadhaa ittiin nyaadhaa ittiin dhugaa gaafa isiin gabbaate ammoo jechuu dhiifamallee naa godhaati nama hedduutu kan kabaju kan jaaladhullee jala kana jira ittuma gammaddan malee ittiin qaanfattan ittuma gammaddan malee ittiin qaanfattan jechuudha isiniin galee jaartii teessan sallaaltanii jaartii teessan hin jibbitan this is promise sallaaltanii jaartii teessan hin jibbitan na amanaa gaafa gabbaate jechuudha sallaaltanii jaartii teessan hin jibbitan kanaaf isiniin jedha hunda keessan huyyuu wallaahi oromootiya wallaahi billaahi diqqaa guddaa keessan qimamoota mana madaamii hunda keessan warroota naa rifattaniif warroota naa gadditan onnee irraa dhiifama naa godha rifaatu naa rifattan san onnee irraa dhiifama naa godha rifaatu naa rifattan san onnee irraa please dhiifama naa godha wallaahi onnee marra nusi dhiifne rabbi sii haa dhiifnu naan jedha naa dhiisa ka sheekaati ka rifate jira ka qeesaa ka rifate jira diqqaan guddaan ka rifattantu jira dhiifama siif gooneerra naan jedha hundi keessanuyyuu amma tana deemaa keessaa muraatii isinuu hin beektanii gaafa biraatiif ol kaayadha isinuu hin beektanii keessaa muraa gaafa biraatiif ol kaayadha anama miiseenjara keessaa ammaa walii ergitan ka'edha asiin dura karaa keessaatiin haa jedha jedhan galatoomi namni na galchite galatoomi wallaahi rabbi jannata si haa galchu haadha baatee koo dhaggeeffadhu waa tokko sitti badhaan ati an jabeenya
ati anaaf qaaliidha ummata rabbii muree jaraana baasuu dhaggeeffadhu ani ta'uu nama biraa taate wallaahi nan cinqoon ol galuu waan tokkitti qofa narraa dhaggeeffattaa sana booda nan baallaan kalee ani bareecheen si beekaa lafaa ta'e eenyuun caalan si beekaan tuqamuu keellee hin fedhuan kaleessa makiinaa keessa taa'ee ummata keenyan beetta kottaa warri ilaaluu beeta kottaa jedheen waan jarri irraa muran ummata falfalaa jechuudha. Yala. Akkamitti dubartii duuka deemtanii jaamsuu dubartii dammaqsuu dubartii maal jechuu namni asfallage garuu. Haasaa isaatii tokko. Kami sabni Amaara moo Tigireedha moo Walloodha moo eenyuun ni fidee Dabuubiidha moo Hadiyyaadha moo eenyuun ni daabboodhatti duuka gaggabdu kuni rabbi daabboodhaan wal sin agarsiisin gabgaabbaa ilmaan gabgaabbaa jechuudha. Dubartiin maaliyyuu yoo taate haadha. Dhageessanii afoo kootu hin beektu. Ana haadha baate ilaa malki kana sana dubbadhe na jajjii fi miti yookiin moo naan tana. Itti buuftanii gandaan kutaadhaan maaliin dadhabdanii amma immoo dubartii ajandaa godhachuuf isin dura dhaabanna yaa dubartii mubaarik maal jedhe jedhi. Maqaa kee an kaleessa silaa keessaan sitti man ture akkati miira keessatti tun beeka rakkoon qabu na himadhus na arrabsis I don't care maaliif si eeyyamamaadha ani baay'een si jaalladha baay'een si kabajaa badaalatti dhagahame wallaahi si iyyuu ndawwallee kalee mana baratanii nama 2800 irratti haala baatee akkas taata achoo miira keessa kan waa'ee keetiin danda'an dubartii miidiyaa kana keessa jirtu keessaa nan jaalladha sin kabajaa sin dinqisiifadha waan sin dinqisiifadhu nan beeka haala baateetti dhiyeenyaa nan beekaa sa'aatii tokko waan naasee keessaa kanan jalqaba haadha baatee ijoollee warra jala jirtan meemee rabbii jedhaa dubbadhaa kaleessa an footoo kana miti kan agarsiise dha kun footoo si jala galeen piroofaayilii keessa galee ilaa kunoola ilaaluu barbaadan miti ilaaluu piroofaayilii kee jala jira kun ilaaluu feetan miti kunaa min jedhaa akka godhe kottaa jabaadhaati yeroo jala naa galan hin beektagaa ummata galfachuudhaan waan arge fayyadamna yeroo jarri dhufan achumaananii akka obboleettii kooti ati yoo ta'u waan fateedhaan jette wallaahi garaana nyaata ofiifuu lamin waan amma miira keessa si galchee sintinaachuun barbaadu lamaan ni nyaa'um kaleessa sintunni borillee sintiku anaafati kana jedhee sitti mun danda'u kaleessa anaaf si biyya yeroo keessatti waadanuu intinaa inni akka obboleettii kooti waan madhee haala baatee waan akkasiin barbaada akkasi jedhee kana naa goote yoon jedhee waan biraa fakkaata sin jaalladha sin kabajaa kalee an kanan dubbadhe jalqabarra warri ilaaluu feetan kunooti kottaa jedhee footoo kana fayyadamuun koo tarii si dallansiisuu danda'a dhiifama guddaa akkas godhee agarsiisatan rakkana godhaa zuum godhaa as harkisaa agarsiisatan kottaa jabaadhaati kottaa jabaadhaa jedhee akkas agarsiise kee yeroo jala dhufanu sirraa qofatu hin ta'in wama dubartii walii galaarraan dubbadhe kutanii abduudhaan walitti nu buusan abduudhaan wal lolle abduudhaanis hubachiisuu jechuudha keessaa waliin haasaa wallee matarshaa dhiifa waliin jedhe warri ajandaa fedhu kutii deemi ergaa koo naa fudhachuu dhiiftee mataa madooshaa gootee minim mattaa dhagalli waa tokko naan gootu dubartii dhumarraa goriitii inni warra qabdu warra keetii inni ilmoo qabdu ilmoo keetii jedhi inni haadha qabdu haadha keetii jedhi dubartii irraa godhi wallaahi haadha baatee haga gattumtanuun jabaataa deemti waan tokko irraa hidhiftan viidiyoo san guutuu isaa buusaan jira siifan ergaa obboleettii koo qaalii baay'een si jaalladha baay'een si kabajaa keessattuu akka tina jibbitu immoo barbaaduwan geesse akka tina jibbitu gonkumaan barbaadu akkasi baga nagalchite abbaan nagalchite wallaahi rabbi jannata si agarra. Mu beeyani sin argine bakka viidiyoo san karaa keessaatiin mummuramee na ergamee naan hayi an viidiyoo duraa waan duraa wayii jechuun qoosaa bakka giroo qoosaan jiraamisee sila maaltu deemaa dhadheetumaan wallaa sitti illee dawwalee si gaafachuullee kama danda'u rifadheetumaan jedhise sapiraayizii mata'ee rifadhee. Nan gubadhe yeroo nama 2003 taa'amee maqaan kee nyaatamunii mucuma kanarraa maal abbaa keessanii kaleessaa nama rabsee iyyuu hin beekwan. Maal abbaa keessanii qabdu mucaa kanarraa maaliif irraa hin gorre bara mucaa kana cabsuun maaliif barbaachise waan barbaadan ana ajandaa godhadhaa ofittan sin dabarsa jedheen nama wal lolaa ture ijoollee iyyuu maqaa waame warra ajandaa godhate deemaa achumaan footoo koo gaddeebisanii jirri iyyuu waan an dubbadhe sana fayyadamaa turan soba shooppiidha yoommoo dhugaatees mana abbaataachuu ta'a maxaallachuu isiidha kan siiti haadha baatee
እንትናችሁን እንዴሰን ከማን ሲጀዲ ከነን ጀዲ እንጀዱ ወረዳ ገሄ ሲተይሙ ለማንኛውም ወር ቪዲዮ ኩታዲ ደማርተን በገሚል ኮፍተን ኩኖ አና ለባቴ ወራር ፈዴ ከምብራ ለምን ጉቱን ከደት እንትናን ጀዲ እንደንታከን ቀሮቹ Osoon du'in osoon toobatin duute bakka jedhee. አኔሞ ኢሳሞ ወነር ይፈዴ ማሊ ቤታ ለባት ጥሩምባ ወይኔ ሀደባቴ ደን መነው ፈቹዳ እያል ጥሩምባ ይረትደ ሊሲጪ ሰኒነ ጀላ አከዋናት ዱቴ ነንታ ያለብሴት ጥሩምባ ነፊለ ወይ ሰንጀዱ አከዋናት ዱቴ ጀናን ሲቦ አጅሩቲ ፈከሰኒ ገዲሰኒ ያሪፋቺሰኒ በር Argitee viidiyoo garuu. Arkiyan isa rifadde sida wale kachuan wante we gadi bufadde sida wale kasuri della wayne ala mate garu sida bus garu eno madawalta baga messenger ri banate jeren man tae bakka chalisi kawta sida babbo sida vejira chun ndawon bafsom ngese kasi Kun abang bekol fat betul sejana. Assalamualaikum. wallahi billahi wazani yatibade miskina ko afotuna jadi እሺ ፕሮፌሰር አየ Ifa mawala rakon ka bumabeki hadi wallahi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arafat akkamati? Jira wallahi. Barraatish nu dhiistee deemaartaa jennee barkaa. Hundaafiyyuu ani gaggabaabsee ergaa kiyya dabarfadhee bu'aa. Tokkoffaa irratti Arafaatee namni miidiyaa kanarratti nu hunduu akkuma miidiyaatiin wal barree obboleeyyan walii taane hin beeyta. Anaan ammoo kan wal beeynu haga kaayiroo kana dhufte sun taane gaafa Kuweet jirtu gaafa qimamii madamadaamii turte gaafa ati nama gorsituudha. Dhugaa dubbatuuf hatta namni si arrabsullee beeyta miidiyaa kanarratti akka ati dubartii jabduu taatee waan san dandamattu waan beekuuf namni waa siin jedha malee jajjabina kan kee ilaalaniiti malee wallaahi namni si miidhuuf yookiin si cabsuufi miti. Amma wanti guddaan siifillee dubartoota birootiifillee dhaamuu barbaadu yoo jiraate addunyaa kanarratti wanti si mudatu homa ilma namaa kamuu mudatee darbeedha. Si qofaa fi musiibaan kopha qophooftu hin jiru. Yoo jaalalallee nama jaalatanii nama jaalatan saniin yookiin wal dhabanii nama sannee dhabanii miidhamullee yoo taate yoo duniyaallee dhabuu taate yoo lubbuu namaallee dhabuu taate homa kamiin yoo taate musiibaan addunyaa kanarratti nama mudattu kamuu si qofaaf kophatti yookiin haadha faaxee qofaaf jedhamee musiibaan rabbiin qopheessu hin jiru. Homa ilma namaa kaleessallee mudataa ture har'allee mudataa jiru borullee mudatudha. Si garuu dhugaa dubbatuuf hundi keenya wallaahi hundi keenya dubartii jabduu dubartii xankaarraa laalimee duuba deebi'aa dhafaatee waggaa 5 waggaa 6 dura Kuweetiin mana madaamii daladdurraa kaatee har'a sadarkaa miidiyaa irratti hordoftoota miiliyoona 1 horatu jechuun sanuu ummata Oromoo nama keenya kana kan ol nama guddisoo sun taane adada ati ol guddattuun mataa keessa gadhayaa uf duuba nama deebisu. Ganamaa galgala ajandaa bocaa namaa kennaa nama sakaalu hawaasa kana keessaa baatee dubartii taate mana madaamii irraa kaatee haga har'aatitti sadarkaa hordoftoota miiliyoona 1 horatuu gahuun kan kee waan salphaadhaa miti. Kanaaf akkasuma akkuma ati ol guddattuu fi mul'anni kan kee mul'ataa deemu kanaan gufuun sitti baay'attullee musiibaan sitti baay'attullee namni sitti dhiyaatullee gariin beekamtii kan kee kana barbaaduu danda'a gariin horii wayii si harka argee ta'uu danda'a si galee gariin ammoo yeroodhaaf si mul'atuuf ta'uu danda'a waa hedduutu jira as keessatti jechuudha. Kana hunda isaa ati hubattee waa hunda keessatti sabrii godhattee deemuu qabda malee miira abdii murattee poostii akka dheengadda goote san nullee sirraa dheenu faamiliin keellee sirraa eegu rabbillee waan akkasiisan hin ayyamu amantiin keenya islaamaallee musiibaan feetee dhufte namni kamuu lubbuu balleessaa hin jiru. Anamma dhugaa dubbatuuf natti dhaga'ame. Maaliif nama miidhaa kan kee barbaadu miti. Dheengadda gaafa hatta wal dhabne sanillee jecha takkitti hamaa afaan kiyyaan baan. Akka ati miidhamtu waan hin barbaanneef akka ati cabdu waan hin barbaanneef si galee jecha wayiitiin dubbadhee jecha saniin hamilee kee cabsuu akka ati duuba deebitu waan hin barbaanneef. Maaliif namni wal dhaban ni araarama hanganu. Kanaaf kufaatii kan kee miidhama kan kee namni sii gammadu hin jiru. Garuu wanti takkittiin miidiyaa kanarra namni jiraatu kamuu
waan piraayiveetii dhuunfaa waan jedhamu jira. Namni ati jaalattu namni sii wal dhiyaatu jireenyi dhuunfaa keetii kee qofa ta'uu qaba. Sii galee waliin toltus wal dhabdus simaa fi nama san qofa. Malee wanti kanaa kun adaduma babal'atuun jidduu isaa qaawwi seenaa deema. Alaa kulli haalli amma haasaa hin dheeressu haadha Faaxee ati bakki irraa kaatellee bakki har'a geettellee leevelii guddaa irra jirta. Bu'aa bayii jireenyaa hedduu dabartee as geettee jirta. Ka kana booda dhugaa dubbatuuf salphaadha siin jedha. Obsa qabaadhu waa hunda keessatti. Dogongoroota kalee dalagdee yoo jiraatte akkuma reefullee waa dudubbataa turte duubatti deebi'i yaadi sa'aatii miirri sun darbetti waan jiru sammuu kan kee waliin mari'adhu. An walumaa gala wanti sii dhaama yoo jiraate jaalalaaf kabajaa guddaa sii qabna. Miidhama kan kee kufuu kan kee cabuu kan kee hin barbaannu. Akkuma suunsumaaf suunsumni waliin bu'aa waliin jiraatu san ilma namaati arrabaaf ilkaan wal cininaa waliin jiraata. Hunda ilmaan Oromoo waliin waluma dhabaa waluma bu'aa waliin jiraata malee bakki isaan si fidanillee jiru bakki atillee isaan fidanii jirtu jaalala ummanni keessii qabullee bakka ummanni keessii qabullee argite. Ummanni har'a miidiyaa irra wal barte ka hagana cinqamu faamiliin kan kee hoo hagam cinqamu. Kanaaf walumaa galatti namni yoo of balleessuu barbaade yoo lubbuu fi takkitti miidhuu barbaade of miidhuun salphaa ta'uu danda'a. Garuu ofii du'ee ka jiru ajjeesee du'a. Obboleettiin teenya haati mana Andu'aalam ta duute sun har'a Andu'aalam nama jiraa du'een qixaate sii galee maaliif ka du'ima du'a ka jiru ammoo jiraa du'a sii galee har'a maatiin kan kee abbaan kan kee obboleeyyan kan kee namoonni si jaalatan namoonni si dinqisiifatan jiraa du'an ati duutee baduu dandeetta ka du'ima du'a. Kanaaf Please waan akkasiillee yaadini uummanni illee waan akkasii sirraan eegu amantiin kennallee waan akkasiin hayyamu hardhallee borullee waan hamtuu sitti dhufu kamiinuu si waliin jirra atu ofittuu hin dhiistu atillee ammoo waan fuulduraatiif dogongora waan jetturraa of eegi jabaadhu rabbi si atisu galatoomi carraa nama biraatii kennan qabbu'a. Faadha isheen asii kiyya galatoom. Okay. Usmee dubbadhu. Family warra asirra jiru kanneen hunda follow godha. Warroota asirra jiru. Dura jira ada Faaxee isaa carraa kan namoonni dubbadha. Usmee dubbadhu jedheen yoo ni dubbannee dubbadhu rakkoon qabu. Itti fuuf ishee gara laafaa. Ayyee Usmee galatoom ulfaadhu calqaba irratti ada Faaxee welcome baga nagaa gara miidiyaa dhuftee baga deebite siin jenna. Lammaffaa irratti ammaan yaa'u abbaan obsinaan dubbatee jira waan baay'ee naasa'u yoo dubbadhe illee uma tokko lama tokkoof irratti ati waan si mudate siif rabbiin qofta irraa hin beektanii garuu immoo miidiyaa kanarratti maal akka deemaa ture argitee jirta siin jalqabee shamarran asala jirtan kamuu jechuudha gaafa rakkoon tokko si mudatu ilmi dhiiraa iddoo kamiin akka isin eegu uf madaala tokkoffaan dhaamskii kan haadha Faaxee osoo hin taane shamarran asala jirtan hunda keessan jechuudha. Lammaffaa irratti namni jabaan tokko jabaadha dhugumatti haati Faaxee miidiyaa kanarratti yoo nu kolfisiisu jechoota haardii dubbattee nu kolfisiisu akkas bashannanaaf ta'e malee waan badaa sirratti argee hin beeku gara kiyyaa. Gaafa namni tokko nama tokkummaa namni ofirraa dubbachuu waan jiru haati Faaxee kaleessa osoo libii gubbaa ta'etu boottee ba'uun dhibeen isii irraaffatamee rakkoon biyya baqaa isiin jirtu irraaffatamee haalli jiru jireenya isii irraaffatamee waa'een daabboo isii qofti dubbatamee xiyyeeffannoo ta'uun nuti ilmaan Oromoo hagamta akka ilaalcha gaarii akka walii qabnu hangamta akka rifannoo akka walii qabnu asumaan madaala. Ka sadaffaa nuti ijoolleen Oromoo keessattuu akkuma reef obboleessi keenya jedhe nuti ijoolleen Oromoo waan gaarii irratti hangam walii duullaa hangam walitti tuulla. Osoo har'a haati Faaxee waan gaarii hojjettee namni hundi mana banatee akkasitti iyyuu namni hundi viidiyoo hin taane nama du'a haga du'aa hunda namarratti labsitan hangamta akka hanga waan gaarii hojjennu qofa madaalaa ani kanuma jedha. Gara haadha Faaxeetti yoo deebi'e dhugaa rabbi ani fatajillee turre baay'ee haasoo hin barbaadu nama jabduu akkamii akka taate waan hundee si beeka anillee si beeka ati jabduudha hin dandeettaa waan kamuu gochuu hin dandeettaa gurra namaaf hin kennini jabaadhu rabbi si bira haa jiraatu carraa namatti cufu garuu akka carraa ta'ee daqiiqaa takkitti viidiyoodhaan eeyyamtee osoo gara keekatti nu guddiftee ilmaan Oromoo hundaa wajjin xiqqisuu dhiifama wajjin waan takkitti isaan gaafachuu barbaada.
Oromootiyaa galatoomaa osoo waan biroo ta'e kanatti hin qabamnu waan hamtuu takka dubbachuu fi namoonni na rakkisee namni haadha qabdan namni abbaa qabdan ifan guddaa wajjin mangudditti isaanii agartan kun viidiyoo kii jala dhaqaa waan biroo mata kanaan godhinaa viidiyoo kii jala dhaqaatii mangudditti ta'e namni haadha kee jaalattu namni abbaa kee jaalattu namni jireenyi biyya ormaa sitti jiru rabbiin guddaan si bira dhaabatu dhaqiitii video kana copy link share godhiitii waan achirratti gadhiifame qofa please hadaraa rabbiin isin qabee videoon kun baay'ee hardiidha laalatii bira dhaabbadha akkanuma isin jedha haadha faatatillee galatoomi video kana umra qaatii namni hundi bira dhaabbadha xumuree jira simmoo rabbis bira haa jiraatu nama birootu carraa kenneeraan. Fadha sheeshi gara lafa kiyya okay. Dubbadhu eenyu jira usme yoo si mijate dubbadhu yoo usmeedhaaf mijatini Ramadaan dubbadhu guys. Ne dubbadha amma daqiiqaa takka. Ani waan guddallee dubbachuun barbaadu duraan dursee baga nagayaan gara social media atillee nagayaan nu deebite. Kalammaffaa irratti immoo wanni miidiyaa kanarra deemaa jiru har'aa miti yaada faatee duula kan irratti jalqaban akka gaafa social media kana dhuftee isiin xiqqoo dhageettee argattee irraa kaaniitiin inni xiqqaa guddaan itti duule. Duulli ammaa kun garuu wanni adda isa godhuuni xiqqaa fi guddalleen osoo beekaa fi wallaalaa hin jedhin namoonni tokko tokko ka rabbiin akkanaan beekumtii hin taane rabbiin mataa isaa keessa kaayetu gadi baheetiin dhimma qaballeessii waan garaagaraa ayirra dubbataa ture sanillee immoo rabbiin